hamtuu walii yaadurra gaarii waliif yaada. Nuti obboleeyyanii mee waliif gammada. Ustaazaa barattootaaf humna ta'uu jirta yaa ustaaza akka banziilaa fi gaazaa. Barattoonni kun biyya ormaa jiran biyyarraa baqatee biyya alagaa keessatti aarsaa kafalu jiran imimmaan haqatee akkasuma wajjin amantiif qabsaa'an hin ciisu maratee haala cimaa san keessa taa'ee kunoo qura'aana barate. Barattoota akkanaa kana kunuunsinee jabeessuudha qabna. Wal jajjabeessaa maaliif gatii waliif dhabna? Namuu wal onnachiisaa. Hamilee waliif taha namuu wal onnachiisaa. Ustaaz Ismaa'il Khadiirii fi barattoota isaa jiran amee naaf gammachiisa. Ustaazni kee akka dhageessutti si qaraasisee dhageemmee sagalee ol kaasee yeroo ati baaftuus obsaan siif caqasee yeroo irra siif bahu osoo hin jarjarre tasgabbiidhaan sootaa bakka ati wallaaltees ofiitti siif guutaa yeroo siif kanne waan meerkuurirra qaalii waan ustaazni siif godhe mee xiinxalii laali nama gaarii dalageen galatoomi jechuu shari'aa fi aadaaf qabna. Duuba isaaf inneeti wal diiguuf dadhabna. Muslimni walin diigu jaaree wal utubaa. Yeroo ammaa milkaa'inni obboleessaa maaliif garaa nu guba? Maaliif hin gammanne isaa yeroo ustaaz Ismaa'il Khadiir dhaloota barsiisu? Yeroo ustaaz Ismaa'il kun hadiisaa quraanaan ummata kallattii garsiisu. Ummanni si biraa kute yaamicha muslimaa hin awwaattu garuu orma biraan haftu. Namni shubbisuu fedhu wadaaja osoo yaamamin dhaqa. Yaa jirana hin fakkeessina akka muslimatti waliif gammadaan hin balleessina maqaa. Guyyaa ustaaz Ismaa'il Khadiir barattoota eebbisee gammadee dirichuu. Ustaaz Mujaahid, ustaaz Hafiz, ustaazonni hundi sagantaa qindeessee isaafaa itichuu. Wal bira dhaabbachuu qabdan yeroo gammachuu fi gaddaa. Yeroo ummanni muslimaa wal gahu ati kophaan fiigin mee ganda keessa badda. Aduun jalan nama hin gubdu bargaaddisa islaamaa. Bakka qaawa qabdan tolchaa waliif laama. Qorii takkaa nyaattan isin obboleeyyanii walitti hin gafina. Guyyaa eebba qabda wal bira kottaa wal biraan hafina. Waan bira dhuftanii sagantaa bareechitaniif ustaaz Ismaa'il Khadiir gammadee laafulli isaa ife akka aduu gumaachi isin har'a gootaniif kun yoomuu duraan badu. Markaza baaburrajjaan baga nuuf guuttan namni namaan tolaa. Antanaafiin wal maxxanfadhaa jee onnee guutuun lola. Walalootiyya amma salphan laaltee boodan godhin sheenaa. Ustaazonni warri kophaa jirtan dafaa gamtaa jala seenaa. Yeroo sagantaa qabdan 10,000 ta'anu afeeraa markaza afaan gubba guutaa. Tokkummaan ol ka'ee amantiif dalagi yaa akhi yaa akhtii gaaf tokko ni duuta. Ustaaz Ismaa'il diin guddisuuf hedduu tattaafate yeroo itti oowwees jaakketaa baafatee ummataaf qabsaawa gaachana kaafatee qabsoon dhugaa gabrummaa sammuu ummatarraa oofuudha. Hin hafne qabsoon tanaa olii yoo jihaada feetes ummata Filistiiniif tumsi ha'i gabbahii loli. Yaa akhi gama tokkochiti maaliif dhiirti qalbiin hirtu? Dhiiroo eessa kuttee duubaatti gama lachuun jirtu. Amma sumaatu ol ka'ee amantiidhaaf lola. Ati yaa naman baranne bishaan qolitti fajjeessisanii sirraa tola. Namni rabbii wajjin haasa'uu fedhe jira nagaa quraana haa dubbisu. Namni tasgabbii qalbii fedhees zikrii haa guddisu. Zikrii walis si qabaa bar qalbii faffacaate akka callee fi lootii. Quraana qara'uudhaan Allah wajjin haasawii rabbii keenya mootii. Rabbii utubaa malee samii nuuf gombisee. Khaliqa rooba samii buusee meera dachiif gabbise. Rabbii dachii firaasha godhee nama hundaaf bal'ise. Qur'aana qaree yoo haasa'uu feete rabbii keetii wajji. Rabbii samii tanaan bareeche waan akka ji'aa fi urjii. Khaliqa dandeettii isaatiin aalamni kun badu. Rabbii samii torban keessaa gannuuf baasu aduu. Ar-Rahmaan haadha abbaa caalaa waan uumeef rifatu. Yoo kadhachaa ooltees innis hin hifatu. Yaa Altun baratamne jiraata zalaalam yaa Allah keenya mootiin dagatamne. Hirrina hin qabu akkaataan uumamaa adda baaftee uumte bineensaa fi nama. Markaza baaburrajjaan irra jira kunoo yaa Rabbi nuun feetee
قرآن تمرني حروف تمرني أي بهاني برتي مسل بازيته بتي قرآن ربي أبشال قفا بيها سلا يونيفرسيتي را أي بهم تفرقه هندي سلالو نفنسي في دني كيكا آخرا ولا لما لجرين الدنيا تتكا قدان شيخا الدنيا تنا إرمادي من جران نص من آخرا قدانو دلومو ننجرتو بيخا آخرا براتوني أستاذ إسماعيل خدير qaban boo jireenya lachuu congratulation mabruk akkamin isin godha dubra ta'e isiniif hin ililchu ustaaz ismaa'ilii fi barattoota isaa wajjumaan rabbiin jannata haa galchu ustaaz ismaa'il khadir barattoota isaa hedduu isaan jaalata barattoonni yeroo barattoonni isaa gufatan bakka jiruu laalata barattoonni markaza baaburrajaan ustaaza isaanii hedduu jaalatanii yeroo inni asi gufate achi laalatanii Ustaz Ismail Khadiritu obbolummaa diin barsiise hikmaadhaan gaqqabee jaalala markaza baaburrayyaan jirtu laalee hinaafee yartuu meeqaa kiw ji'e gaggabee namuma hinaafu wadan kaasaa wallaahi billahi hojjedhu samaatuun singee waa'ee namamoo barattoonni markaza baaburrajaan waliin jibbanii sinjii akka iddoo garii yoo haajaa qabatanis gatta'anii wajjin godhan marii amiira godhatanii laajjala yaa'an waliif ajajamaa dhaloota akkana oomishuu keetiif galatoomirra deebi'ee yaa ustaaza kabajamaa yaa ustaaz Ismaa'il baga ijaan agarte firii ifaajjii keetii dhiisi bira kuti gadhee fi hinaaftuun yoomuu gassi qabuu feeti nama kabajaan beenne jalaan callisina akka inni beekutti qabaaf irraa dhorka wallahi ummata hinaafe odeessuuf hin kannina harka hinaaftuun akka ati fuulduratti hin deemneef sini dhimmoo harkaa fi miila nama ummata barsiisu irraa isin dhorku boksiif irraa dhaa inni nuni jiila barattoonni markaza baaburrayyaan shari'aan jiraatan diina garaa gubaa markaza isaanii guddisu jiran ta'anii utubaa markaza baaburrayyaan keessa ta'anii diin baratan irra caaltuu bakki tamu akkuma masgidaati ustaaza gaafadha an walaloon beekalakka waa hundaafu isin hundi goota warri amantii baree wal barsiisu warra gootummaa ustaazotaa fi barattoota aappii immoo kanneen agarre rabbiin agarsiisu akka fakkeenyatti barattoota ustaaz Ismaa'il Khadiir fudhattee yoo laalte ijoolleen tu waanuma naamusaan teessee baratteef nama doofaa caalte ijoolleen ustaaz Ismaa'il Ijoolleen ustaaz Ismaa'il irraa baratte abbaa feetee caalti akkaataa biddeenatti tolche yoo wallaaltes ceetee kitaabarra laalti yaa barattoota diin islaama ol kaasuu ofiisaatiif kufee ammallee jabaadha isiniin ol nachiisa falmataan tanaaf isin bira dhufe garuu wanni beekuu qabdan eega rabbiiti ustaazaatu asiin isin gahe isinunni beeytan kaa isin barsiisu waan ustaazni ta'e yaa barattoota ustaaza keessan jabeeffadhaa hin ta'inaa nama galata wallaaluu an dhugaa dubbachuurraa ni beekuraa duraatiifachin laalu dhugaan hordofa malee abalu guddaadha jee kiiloon hin madaalu waa qabu nu biratti namni akkaan ulfaatu fakkeenyaaf ustaaz Ismaa'il Khadiirii fi barattoota isaa namni amantii baree wal barsiisu haaliqa gammachiisa ajaa'iba barattuu ustaaz Ismaa'il Khadiir takkarraa jaalalaan na qabe ol baasee himachuu malee dhiifama fala tokkoon dhabe dubartii shari'aan jiraattu namayyuu jaalataa eenyu bira kutaa an shari'aan beekaafin use malee namni anan ta'in dirqinuu ni buta ustaaz Ismaa'il hojii keenyaadhu shamarran bareechitee shari'aa barsiiftee ustaaza maal jechuu soddaana godhachuudhaaf isa fiddeen agarsiifte dubartii funyaan aliif ta'e jenuun warra shari'aan xalilchite akka bishaan lagaa falmataan keessan gaggabuun kiu jechuu nama gaa fataa jaaboo maal jechuun waan amantii gufuu ta'u kararraa maranii amantii tajaajiluuf qabsorra jiru amiirranii waan amantii gufuu ta'u kararraa maranii Saada Rooma Khadija Dr. Bahar qoree keessaas Maryamaa fa'a amantii tajaajiluuf qabsorra jirta warri amiirranii ganama subiidhaan ol kaata markaza banaa galgala hulaa markaza qollafuuf duuba teessan ganaa diin islaamee gujjirtan taatanii waardiyaa ilbisoota amantii balleessu dhabamsiiftan boqqoosoo fi jaardiyaa
Egaa ustaazin dubbadda amiirran dubbadde duuba maal toofe gaafa kana yoo naaf hin deebifne nagumaan lallaba malee ummanni kun rafe waaniin hin dubbati yoo naaf hin himne walalootiyya isinitti walalootiyya sirritti hin hubanne gaafi anumaa deebisa ustaazaa fi amiirran malee barattoota miseensa hin dubbanne gahee miseensaa gahee barattoota hundaa dubbanne akkamittiin dhiisa warra amantii babal'isuuf halkan guyyaa dalu akka hoomaa kanniisaa miseensa waa hunda keessatti ustaazaa fi amiiraaf ajajamu barattoota markaza baaburrajaan hundinaaf kabajamu miseensa yeroo arjummaatiis labbeeka jee awwaatu barattoota akhlaaqni isaanii ustaaza hawwatu miseensa ustaazaa fi amiirri irraa gammadu barattoota lubbuu isaanirra diin islaamiif yaadu yeroon qabu malee miseensa guutuu yaamuun fedha maqaa hamilee ta miseensaa qofa takbirtaa yeroo 5 جابي سانتي حقا السلام عليكم ورحمة الله. إيجا مستاذ